mataa koo kana kanatti fayyadamu jechaadha. Agartamti roosmarii qulunfullee abasuuda gurraacha jedheen iddoo tokkotti bishaan itti naqee kun amma ji'a lama fixeera jechuudha. Yeroo darbillee sitti agarsiiseera. Akkuma kanaa tokko fixee kun amma lammaffaa dabalachaa jira jechuudha. Mataa keessan irratti baay'ee jijjiirama agartu. Kanaafuu itti fayyadama. Warri itti mana keessatti qixxeeffatanii kaawwachuu dandeessan warri madaamiin keessan nama gaarii taate jechuudha. Maaf gootaa maal gootaa kan isiniin hin jenne yoo jiraatte itti fayyadama. Dhugaa rabbii mataan koo haphii bilbeessee haphii tokko garuu erga kana fayyadamuu jammaree dhugaa rabbii isiniin jedha. Mataan koo galata rabbii. Fuulduraan illee marqinsisaa naa dabalee hojjaan isaallee naa dabalee yabbinni isaallee naa dabalaa jira jechuudha. Kanaatiifuu inni bubuqqa'ullee dhiise. Mataan koo bubuqqa'an jiru. Dura shumti haphiin kun garmalee buqqaatee turte. Kin mataa keessa yoo kunuunfattanii wanti isin hin dandeenye hin jiru. Hundumaayyuu dandeessu. Sanii galee waan of jaallachuu dhabuu keenya mataa keenyatti gufuu ta'u. Akkuma garaan namaa nyaata barbaadu mataan keenyillee nyaata barbaada. Sanii galee warroon akka mataan keessan sinii lallaafuu barbaadan immoo firee meexxii yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadha. Firee meexxii fayyadamaa. Isinii laaffisaa, isinii gurraachessaa, dheerina mataallee isinii dabala. Yoo irra deddeebitanii fayyadamtan malee gizee mataa ka fayyadamtanii dhiistan immoo sirrii miti jechuun gaaffii keessa of gashuudha. Sinii galee kanaafuu deddeebi'aatii fayyadamaa. Foolii isaallee namatti tola dhugaa rabbii. Kana kaatti iddoo lama lamatti radhaa. Daftanii irraa miiccituu yeroo ta'u jechuudha. Nama guyyaa sadii moo guyyaa afur erga miicee guyyaa lama ofirra tursiisee immoo deebisee miica. Maaliif faayidaan isaa guyyaa lama nagaa jechuudha.
kanaafuu itti fayyadamaa isinillee fayyadamu ta'a. namni yoo ofirratti arge malee baay'ee hin dubbatu isinii galee yoo ofirratti arge baay'ee dubbata. Sanin booddee erga mataa koo kanatu hojjetadhee ka'ee booda kana fayyadama jechuudha. Kan akka jirutti isatu nama agarsiisaa jira. Kanaafuu kanatti itti fayyadama. Haroon mataan keessa faaxuu sin jalaa ta'e. Kartani kan asmannaa agarsiisa. Namni yoo of jaallate lakkaa of bareecha. Dhugaa rabbii of hin gatiina. Of jaalladhaa. Ofiif jiraadhaa. Gaafa ofiif jiraattan jireenyi isinitti tola. Gaafa ofiif jiraattan wanti hundumtuu qixa isinii gala. Kin callumattanii namaaf jiraattu taanaan namaaf yaaddu taanaan garboomuudha. Waggaa 4 namaaf hin jiraadhe waggaa 4 qibaatii mataa kiyyaan bitadhu. Amma garuu mataa kiyyaaf birriin nan mararu ofii kiyyaaf wayyaa ani taan barbaadeen uffadhu malee mana madaamii keessa kontiraata waan hin jiruuf dandahamuuf malee wayyaa qiyyaaree caamaa qiyyaaree duraani qibaatii birri 5 yuun bita'u diraama 5 bishaan mana filadhaa miica'aa gogsa'aa baqa akkamatti filadhaan ture. Gin amma ergaan of jaalladhe waaw jireenyu natti minyoofte. Dhugaa rabbii lakkaa durayyuu maaliifan of dagadhee jira. Durayyuu anatu of buuseera malee na jechisiise jechuudha. Seenaa ani dabarsisuun. Gaafa birri biyya ergi gaafa naan jennan gammadaaf nan gammada miti. Duraan amma wana makiinaa biteeran ture tokkos yaani naa galee jiraate. Of jaalladha ofiif jiraadha dhugaa rabbii. Addunyaan kun dhiphoodha. Amma tolaalan ammarraa dhabamu. Kanaafuu qanni godhaa of kunuunsaa. Isinii galee yoo abbaan iyya malee ullaan naman dirmatutti Oromoon hanna namaa mara ta'e taratan.